Taateen akkasii yoo isin mudatee maal gootu? Indiyaatti namoota 200 caalan irraa rifeensi harca'uudhaan yaaddoo uumee qophiin gaa'ilaallee gufachuun himamee jira. Uummata Indiyaa keessattiyyuu rifeensi dubartoota isaanii irraa hafee warra muranii gabaaf dhiyeessanidha. Garuu akka tasaa rifeensi yoo harca'u argan. Taateen akkasii kunis biyya Indiyaa jiraattonni gandoota 12 kutaa bul'aanaa bulchiinsa Maharashtiraa keessatti rifeensi wal faana harca'uutiin naasuu keessa galanii ture. Erga majji bara 2025 irraa eegalee daa'imman umuriin isaanii hanga waggaa 4 ta'e dabalatee namoonni 200 ol rifeensi isaanii battalaa fi osoo hin eegamin irraa harca'u qondaaltonni fayyaa naannoo sanaa himanii jiru. Tokko tokko ammoo guutummaatti rifeensi mataa isaanii kan irraa dhume yoo ta'u, taatee kunis namoota hedduu yaaddoo keessa galche. Kunis rifaatuu kan uume yoo ta'u, aangawoonni fayyaa Indiyaa sababoota bu'uuraa akka qoratan dirqisiisee jira. Anaandaa ganda Bu'aarjaa Sheegoon irraa namoota taatee kanaan miidhaman keessaa tokko yoo ta'u, rifeensi isaa muddee 31 bara 2024 irraa harca'uu eegale. Achis gara mana rifeensaa deemuun kan hafee ofirraa mursiise. Sana booda rifeensi isaa deebi'ee biqilulleen garuu yeroo muraasaan booda deebi'ee irraa harca'uu jalqabe. Taateen kunis jalqaba buqqee mataa hoksisuun eegaluun achiin battalumatti rifeensi irraa harca'uun itti fufe. Namoonni muraasni rifeensa isaanii deebi'ee biqiluufilleen garuu sababni isaa sirriitti baramuu hin danda'amne ture. Yeroo ammaa kana ministeerri Ayyush ministeerri filannoo qorichaa Indiyaa dhukkubsattootaaf mallattoo dhukkuba isaanii irratti hundaa'uudhaan qoricha kennaafii jira. Mootummaan ogeeyyiinii fi manni maree qorannoo fayyaa Indiyaa sababa taatee kanaaf ta'uu danda'u irratti qorannoo eegalanii jiru. Saayintistoonni ICMR gareewwan Bhopal, Geenii, Pune fi Delhi irraa dhufan waliin ta'uudhaan gandoota dhibee kanaan miidhaman daawwachuudhaan saamuda rifeensi dhukkubsattootaa, qeensa, dhiiga, fincaanii fi madda bishaanii naannoo sanaa walitti qaban. Saamudaaleen kunneen kolleejjii meedikaalaa mootummaa Akoolaatti xiinxalaman. Dura ta'an kolleejjichaa Dr. Meenakshi Gabiyyee BBC News Maraatiitti akka himanitti baay'oopsii fi qorannoon dhiigaa kun infekshinii fangasiitiin kan dhufu akka hin taane ifatti agarsiisee jira. Kana malees akka dhukkuba addaatti ramadamuu hin danda'u. Sababni sirrii taatee kana adda baasuudhaaf qorannoon itti fufee jira. Oomishaalee adda addaa naannootti fayyadamanii fi madda bishaanii irrattis qorannoon geggeeffamaa jira. Kolleejjicharraa gareen ogeeyyiis gandoota daawwatee jira. Hoogganaan fayyaa aanaa bul'aanaa ta'an Dr. Amol Giite BBC News Maraatiitti akka himanitti rifeensi saffisaan akkasii akka badee yeroo baay'ee infekshinii fangasii keessatti waan hin mul'anneef kun infekshinii fangasii ta'uu hin danda'amu. Taateen kunis jiraattota gandoota dhibee kanaan miidhaman irratti loogiin akka raawwatamu taasisee jira. Yeroo BBC'n gandicha daawwatetti ijoolleen dhiiraaf shamarranii muraasni as ba'anii dubbachuu sodaataa turanii jedha gabaasni kun. Qophiilee gaa'ilaa akka addaan cite kan taasifame yoo ta'u, namoonni rifeensi isaanii irraa harca'e sochii hawaasummaarraa of hambisanii jiru. Barattoonni tokko tokkos mana barumsaaf kolleejjii keessatti itti qoosamaa akka ture himatanii jiru. Qondaaltonni madda bishaanii qorachuu fi dhimmoota naannoo biroo ilaaluu dabalatee tarkaanfiiwwan adda addaa hojiirra oolchaniiru jedha gabaasni BBCdha.